nani manumatti hafuu qabdi. Isa humnaa ol gabbaru santu hafa malee aadaan hin hafu. Yoo xiqqaate. Dhagee ishii intalli manumatti hafuu qabdi haga gabbaramtu. Kunis gaafii bara. Intalli arsiitamtu manatti hafee jira natti. Nama haftee jenne gabbara amma kunin actually arsii qofa osoo hin taane akka biyyatti yoo ilaalte dubartiin heddummataa jirti ni beekta. Namni immoo gabbara sodaatee fuudharraayis baqataa jira dargaggeessi. Waan hin dhiisanii nu biratti gaal gabbara sodaatanillee dhiisuu hin danda'an. So aadaadha beeka. Amma hundi isaatu naannoon isaa akka aadaa ittiin bulusan dhiisuu hin danda'u. Siigalee aadaa ittiin bulusanii. Laa koomantii dubbisimee waan jechaa jiru namni. Dubbisimee. Dabarra arsiin dhabaa maaloo. Hin baay'eetu ka'a akkatti qabu haalaati dirqabduun malee dirqama miti bara. Ammallee akka haalaati qabdu. Ilaa gabbarri wanni jedhamu hafuu qaba bakka kat. Hai, ada koi angka jedhu ada waan biraan godhatu arsiin babbareeda qaba aadaa baay'ee qaba san keessa aadaa baay'ee qaba aadaan gabbarri amma maal goona sitti fakkaate arsii waan godhuu qabu keessa akka yaada kiyyaatti arsiin birrii tokko osoo namaan qabane dubartii namaa kennuudhaan aadaa godhachuu qaba. Qaala'insa san xiqqeessuu qaba malee gabbara immoo dhiisuu hin qaban ka akka walumaa galatti inumaa nuti gaafuma abbaan gadaa arsii gabbee labsii kana labsuu eegaa jirraa bara. Hin labsamu maaliif aadaa dur ittiin beekame aadaa dur abbootiin keenya haadholiin keenya ittiin beekan sani. Aadaa ittiin du'in ati mootiyyuu aadaa ittiin du'in aadaan akkana hin jirtu aadaa ittiin du'in. Xiqqeessina malee hin dhiisnu. Waa dhagaye aadaan kanaa miti. Aku kamu, meko, guys, meko namni dibbi da kucing Aku kamu mau aku kamu itu komen tuh please. Wallahi wanita itu wanita seriously. Komen tidak bisa aku kamu. Jika ni erumu kamu, adan wan berapa kamu kamu? Aku kamu. Hai, aku. Alida, dubarti nasi Alida. Wala, tamen jol. Hafun kamu. Ante idalli kata zere asin ada apa? Hafun kamu jangan nilai. Warisi komando nyafu. Itu dah malu kamu ni. Akasi ber. Acini kamu tas. Ini kamata ti kudasa. Saga. Gabbar hakan gabbar mah Rabbi ko famal gabbar dage wan sutima. Gabbar te fute kate rati futa bas. Talli arsi qali da argite odo gabbarte fuute baate irratti fuutaan siin jedhe itti dabal maali da itti dabalan gabbara gabbara bana ya akat hunnaat qabdu lallami kan gabbara mo bas Bidilimsi warri didama qabu warri kudan qabu akka humna isaatiin gabbaruu qaba malee dirqama humna isaatii ol baasee gabbaruu qabu. Ka humna isaa ilaalee akka humna isaatii ayyaa abba waan jedhu sun durtumame waan ta'eef hin hafu sun. Awwaanni sun sirriidha jee namanu. Aadaan kabanya isni kabanya halalumatti isni kabanya. Itti buunee ilaalu. Takkitti sabar takkitti gabbare sana akka warqiitti qabatarsi akka warqiitti ilaa kanatti akka wakkamii jirtu. Baasii itti baase waan ta'eef jaalatee osoo hin ta'in baasii isaa akka qabu jira bara. Gabbara osoo hin taane birdilimsi hafuu qaba. Endom isatu qaaliidha iyyuu silaa birdilimsi bargatiin isaatu qaali salphaadha bara. Yoo hafi qarshiisan to'afa malee birdilimsi ni hafu akka siyyatti. Guys, tap gora tap. Hey, mee nama kau udah nggak tahu. Arab. Ummata kam. Ummata kamin saudara. Ummata kamban. Iya. Baik, mee karsmi berda gudan duganu. Ashime kagabbara qara. Irra guddaan. Qarshii jechuun fakkeenyaaf qarshii gosaatu jira. Kan gosaa sun yaa'u xiqqoo salphachuu qaba. Ka haadhaaf abbaa sun hafuu qaba. Kabaja ulfina waan ta'eef jechuudha. Gosa gabbartaa? Gosaalee waan kennamu jira bara.
Gosa ishee. Malu family sirralle dabre gosa isiitiif. Eeka. Maal waan adda maaltu jira qoy? Yaa birrii gosaa isa jedhamu jira birrii gosaa. Qoy waan gandi eega ishii dhalee isiin guddisee bishiitetti uwwisee hunda kafaltee fuute jechuudha. Akkuma ishii fudhatanii birrii gosaa isa jedhamu jira gosa araarsuudha. Birrii intalli tan gosaati barnu biratti. Intalli tan abbaa fi haadha qofaa miti. Intalli tan gosaati. Qoy birdilibsiin tun dirridhaan dhufti maal farsitti mana birdilibsiin banadhu. Yaada biizinasii ajaa'iba. Waan si dhufu maal isin jechuu barbaade beektaa mana akaakayyuu kiyyaa nama baay'ee jaalatamaadha. Nama baay'ee guddaadha isaanii. Isaan bakka qumsaaxilii guddaan kun jira miti. Isaan uwwisanii maaliif mana birdilibsiin banannu qoyi nuti jenna. Gaafa mana isaanii keessa akka itti olaallu hundi isaa gosaan badhaadha nama gosa badhaate waan ta'anii hundi isaanii luffisan isaanuma uwwisan bakka hin guutee mana guutee maa baafneen gurgur mana birdilibsiin banamnu jenna. Gaafa keenyatti dabalame ilaalifaa eessa akka jiru. Maal goota ishi yoom uffatan qoy qabbanaa isin jira isin. Dhagaye biyya kanatti bara fuulduraa biyya cabbii ta'uu deemaadha yaada qabdamoo birdilibsii walitti qabdeemaa bira teessaadha. Hai. Yaayi bakka baasnee walumaa aada sun kan taa'u suni barra uffattee taa'u qofaa miti baastee taa'u. Ambar anna ajaa'ibde bara wallaahi billahi aadaa keessa aadaa ajaa'ibde. Birdilibsii tan kanaaf adda taanii kanaaf dubartiin arsii jechuun kanaaf adda taanii. Wanni akkas na ajaa'ibu jiru. Agartee miti reema ati osoo hin argine bara nama hin arginetti himi ati argitee jirta waan taateef nama hin arginetti himi. Yaa wallahi. By the way, dhugaatii muda birdilibsii jinnii maali waan tokko wama tokko wallahi dubartii arsii namni fuudhee arge dhiisi. Falmi anin gaafa sanillee wama tokko waan addaa waan argerraa addaa waan aadaa arsii keessa jiru kan godhe jiru. Tokko. Taa'ii muftii taa'ii. Wallahi laazim. Wallahi uksum billahi. Kunoo asfaa jala jiraachuu danda'an namni yeroo san jiru maybe beekani maal finke jibaa. Birdilibsii takka siin jee birdilibsii takka. Dunyaadhaa bariin baddi. Ati kasitti gabbartuu san dubartii arsitti kan gabbartuu san booddee garbiraatti. Anis aadaa qabaa miti ree. Ayi dubartii arsii jechuun aadaadha. Dubaara beeksitee moo dhiirri gabbaramuu qabaa bara kana amma booda. Because abbaan intalaa akka intalli isaa daftee heerumtuuf gurbaa gabbaree itti kannuu qaba. Ayi an akka kiyyatti hafuun qabu bakka jiru sanirraa injiraa miti akkaataa humna abbaa saniitiin xiqqoo gadi bu'uu qaba malee waan jedhu san malee hafuun qaba. Gaafa aadaa laafee nu gabbaramuu qabnaa yaada jiru qabna nuti yookaan fuudha dhiifnaa akkanumatti hafna dhaabbannee. Fuudhan dhiisu dhiirri arsii fuudhan dhiisu gabbarri illee guddate. Mee fuudhan dhiifne warri jedhu warri arsii namoota asirra jiru kana olitti walakkaan nama arsii ta'uu danda'a. Mee fuudhan dhiifne jedha. Keenyatti nuti dhiirri bakka biraa. Nuti dhiirri bakka biraa gabbarreen fuunuu ni dhiifna maleedha. Fuudhan dhiisan haguma humna qaban sanitti hin gabbaran malee fuudhan dhiisan. Numa gabbaran jettaa? Laali kaa gabbaruma qabna nuti. Laali kan beeku akkasitti gabbaree fuudhaa bara kan beeku waan haala isaa beekanii dubartii gaafa gabbartee mi'aan isii maali? Dubartii gaafa gabbartee fuutee akkas intalli arsii qaaliidha. Saadii galatoom laali kun akkatti beekaa warri arsii. Intalli intala taate hundi ishii qaali jedhi. Akkas ugaa jenne intalli arsii ugaa jenne tapha kabaraa rakshaa akka jechuuti. No. Intala arsii gabbaranii fuudhuun carroomuudha. Beektee carroomuudha bakka. Maal qabdi lama?
Lama qabdi. Kanammoo gatii si kan beeku warra Arsii qofaadha. Maaliif ofumaa fuudhee ofumaa gabbara bakka. Alhamdulillah jennatu waan tokko tokkotti. Wallahi dhugaadha. Bifa salphaatiin aadaa san garsiistee aadaa san balleessuu dhiistee kaatee aadaa saniin gaafa fuute bareeda bakka. Sirriitti. Malee intala fuutee kaatee. Dhagay gabbartee kaatee ganaa masruuf ittiin kennitu akkaawuntii isheerra maallee hin galchitu ishiitu if danda'a. Mee waa tokko si gaafadha waa tokko qofaa. Meeshaadhuma tokkoyyuu bitatteeti kan gatii qaaliitiin bitatteetu sitti tolamoo kan gatii rikkaashumaan dhadhee fiddeetu sitti tolamee natti. Wanni gaarii gaafa gatii mi'aadhaan bittee iyyuu ilaali. Wanni rakasha ta'e rakashu. Wanni gatii qaaliidhaan bitte qaalima jechuudha. Wanuma qaalii gatii qaaliitiin bitaa wal. Laal akkas miti dhagee. Sun akkami beektaa bakka itti argamullee inni murteessa. Gabbaruma qabda jedha laala. Agartee ijoolleen asii gabbaruma qabda. Toba. Agartee ijoolleen asii akkas. Wanni gurguratan looni sangaa gabbisanii qaama. Nun amma akka argetti warri maatiin keenya loon gabbisee gabaa geessee gurgurata malee intala isaan gurguratu. Keem. Laal. Maal jetti Saroosii? Maal jechuudha arrabsaa jirta? Wayi waan murtee arrabse ani qaaliidhaan jedhe dubartiin Arsii qaaliidha. Meeshaa qaalii maayyoo bittee namatti tola. Hanga dhumaa jechuudha. La meeshaa yoo ta'e bitadhee mana haadha bitadhuu jee gabbara mana hin jeen. Fakkeenya sii kaasee wanti tokko wanni bittu tokko kan gatii qaaliidhaan waan qaalii ta'e waan gatii qaaliidhaan bitta. Maaltu adda godha fakkeenya akka addatti naa hime akkana kutaa Oromiyaa keessaa Walloo Jimmaan Karrayyuu bakka Iluun bakka hunda keessaa argee keessaa yoo gabbarri aadaa jette wanni qaalii hoggaa jenne addatti dubartii Arsii qaalii wanni godhe yoo jiraate ifanaanii goota. Keessa beekamu. Meeshaa fakkeenya fudhe malee dubaraan walitti hin fidne. Fakkeenya dubartii Arsii qaalii waan jiru tokko waan argeef si gaafadhe. Qaalii jechuun dubartiin Arsii sitti nima dura jecha tokko siif himee hin jiraan. Dubartii Arsii abbichi. Kallattii ni miti an kallattu maanis. Abbichi gabbaree fuudhe sun yoo ofii isaatii itti laafe malee waan hundaanuu amma asirratti waan tokko nan dubbise waan. Agartanii laa guys deebii sirrii hin taane waan sirriitii miti agartanii. Waan hundaanuu tokkoffaadha beeka. Maal gabaasii maal mee fakkeenyaaf san keessaa tokko maal? Waanuma fuudhuuf saniyyuu jechuudha. Akkam maal waan fuudhuuf nyaata godhuu moo? Nyaata bilcheessuu moo akkamoo maal maal? Sabiyaa jechuudha. Waanuma hundaanuu jajjabdu saniif gatiin dabalti. Tala lafee. Okay, yoo akkas ta'e Arsiin maaliif lama sadii fuudhare? Lama sadii keessatti daa'imman isiin qabdu waan beekuuf. Hayi bakkittiinuu jajjabduudha jettee bara mala asitti afaan tokko keessa kaan diraas asir mila sattamchi. Arsii qofa daa'ii silaa yoo qoyi. Itti baay'ata Arsii qofatti baay'ata. Arsitti ni baay'ata kun shuur ta'eetin si hima. Gabbarri maatii dubartii qofaa osoo hin taane maatii ilma dhiiraa sanis fayyada. Laal gatiis akkatti beeka. Warri sirriitti beeku akkatti koomentiin deebisaa jira. Warri gurmaa waan birrii baasee fayyadame. No, inni qofa gabbaree na fuubal. Laali lachuu wal ilaalanii isteeppii erga inni gabbareellee isa birallee kan dhufutu jira sigalee maatii ishiillee kan baasutu jira. Uummanni kun wal kabajee wal jaallatee waan haganaa waliif kenna.